Dhugaatuhu namni ragaa nuu bahe biiroo muummicha ministeeraati jechuudha. Sagaleen muummicha ministeeraa bahuun akka malee keessoo biltsiginnaatti wacaafi jeequmsa guddaa uumeetiin jiram. Kanumarraa ka'uudhaanis sagaleen kun kan muummicha ministeeraatii miti fakkeessaadha jechuudhaan waajirri muummicha ministeeraa ibsa baaseetiin jiram. Ibsa isaanii kana keessatti illee uummanni sagalee sobaa kanaan akka hin burjaajonni dubbachuudhaan warri kana godhe sabaa fi saba walitti buusuudhaaf waan godhame jechuudhaan waan hin fakkaanne ibsa kana keessatti tuqaniitiin jirum. Egaa kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya sagalee Abiyyi kan keelloo miidiyaan gabbaase kana irratti namoonni baay'een yaada kaasaatiin jirum. Yaayaa Bashir gama isaatiin akkana jechuudhaan yaada isaa gama fuula Facebook irratti maxxanse. Hunda dura warri keelloo miidiyaa fi qaamonni sagalee sana miliqsitanii baasuu keessaa qooda qabdan hundi keessanuu baay'ee galatoomaa jechuudhaan galatoonfate. Sagalee bahee kana keessatti wanni dubbatame waan hanga ammaatti waachaa turre kan mirkaneessedha jechuudhaan eereetiin jiram. Tokkoffaa jechuudhaan Yaayaa Bashir barreeffama isaa ugaatti fufuun filmaata guyyaa isaarraa danqanii bajanjaruudhaan dheeressuu wanni barbaachiseef mormitoonni jajjaboon biltsiginnaa akka moohuu danda'an waan beekaniif akka ta'e beekameetiin jiram. Kanaaf ammoo carraan koronaan fide kan Profeesar Mararaa Divine Intervention jedhee waamu qofti gahaa hin turre. Jawaar Baqqalaa fi hooggantoonni ABO guuramanii hidhaatti hin naqamin filannoo gaggeessuun akka balaa qabu haasaa kana keessatti ifa galeetiin jira. Ajjechaan Hacaaluutis jara kana qabanii hidhuudhaaf akka haala mijeessuuf jecha kan raawwatame tahuu dubbii kanarraa hubatameetiin jira. Lammaffaa karoorri fuuldura akkuma jechaa turre waggaa 10 aangoo irra turuudha. Abbaan fedhe kana morminaan dhiiga wal dhangalaasuun kan hin oolle tahuutu akeekkachiifamee jira. Diinni fagoos keessos akka jiru walitti himameetiin jira. Kan keessoo jirus kana beeke adabatee harka rukutaa qofa akka jiraatu itti himameetiin jira. Eenyuyyuu ta'uu hanga waggaa 10 dhufutte aangoo irratti dura dhaabbannaan gara laafina tokko malee dhiiga isaa jigsuun kan hin oolle tahuutu hubachiifamee jira. Kana irratti humni tarkaanfii fudhatu akka qophaa'ee fi kana irratti muuxannoon yeroo dheeraa akka jiru hubachiifameetiin jira. Nan du'a malee hanga waggaa 10 dhufanitti aangoo hin gadhiisu jechuudhaan waan hundumaa ifa godhee dubbateetiin jira. Sadaffaa dhaadannaa sagalee kanarraa dhagahame irratti hundaa'uudhaan ajjeechaan gara jabinaa kana caalu fuulduraaf kan raawwatuuf jiru tahuu hubadha. Warri mana hidhaa jirus salphaatti gadhiifamuuf jettanii hin eegina. Ibsi kun osoo Ameerikaan faa Itoophiyaa irratti hin hammatamin dura kan kenname natti fakkaate jechuudhaan obbo Yaayaa Bashir yaada isaa lafa kaa'e. Amma yeroo kanatti kana caalaa biyya balleessanii baduudhaaf akka afaan irra jiran asirraa hubadha. Falli isaa warra mudhii hidhate waliin mudhii hidhachuu fi hidhachiisuu qofaadha jechuudhaan obbo Yaayaa Bashir yaada isaa gabaabsee akkasiin gama fuula Facebook isaa irratti maxxanseetiin jira. Du'een bada malee aangoo gatiin dhiisu jedhe Abiyyi Ahmad jechuudhaan Farhaan Absalaam yaada isaa akkasiin gabaabsee gama fuula Facebook isaa irratti maxxanse. Kana sagaleedhaan ammaan kana dhageessan malee bilbila nama irraa guuruudhaan namoota sodaatu hundatti erga himuu eegalee waggaa 2 ol caaleetiin jira. Waggaa 10 jechuun isaa xiqqoo inumaayyuu amma waan abdii kutatee fooyyesse fakkaata. Egaa kanaaf filannoon kan sobaati jechaatiin hin turre. Kanaaf Abiyyi nama aangoo irratti du'u jechaatiin hin turre. Kanaaf namoota uummanni ni filata jedhee yaadu hunda mana hidhaatti galche. Kanaaf paartilee uummanni ni filata jedhee filannoo keessaa akka bahan godhe. Haasaa isaa keessatti filannoo kana salphaatti mo'anneerra jedheetiin hin jira. Filannoo dursee mo'ate baasii itti baasuun hin barbaachisu ture. Kanuma jechaatiin hin turre. Kana caalaa ragaan hin jiru. Garuu Abiyyi waggaa 10 dhiisee kana booda guyyaa lakkaawwataatiin hin jira jechuudhaan Boo Farhaan Abdusalaam gama fuula Facebook isaatti maxxanseetiin hin jira. Sagalee tana ta duraan dura warri keelloo miidiyaa hojii gaarii hojjetaniif galata qabdu. Oromoo qofa osoo hin ta'in nama sabaaf sablammoota biyya san keessa jiranii fi warreen cunqurfamaa jiran hunda bira galata guddaa qabdu. Yeroo oowwitu tanatti yeroo haati kanatti iccitii akkana harka keessan bakka mootummaa naqattanii waan sila akka amma dura gaafa OMN gaafa Jawaar Mohaammed ala ture iccitii warra OPDO gurguddaa fi mootummaa wayyaanii gurguddaa keessaa harka naqanii ergaa fi turan san arraan tana isinillee hojii cima jirtan. Maaliif namni gaafa ati waan gaarii dalaguu jalqabde gaafa ati waan gaarii waan toltuu dalagaa deemaa dhufte kireeditii biildu godhachaa deemta jechuudha. Hawaasa biratti kireedita biildu godhachaa deemta. Gaafa ati hawaasa biratti amantummaa biildu godhachaa dhufte kireeditii biildu godhachaa dhufte kanuma hundi wanni godhamaa ture. Wanni Jawaar Mohaammed godhe takka maali kireeditii biildu godhate hawaasa Oromoo biratti amantummaa jaarrate. Amantummaa san Oromoo biratti amanamaa ta'uusaa dhugoomsee
hujii nu garsiisee gaafa amantummaa isaa jabeesse waa hundi namni osoo du'ee dabre paartii caala Jawaar Mohaammed amanaa jechuudha. Wama barbaadan hunda maaliif Jawaar Mohaammed akka isaan amanee isaan hin dabarsine waan beekaniif jechuudha. Araan tana keelloo miidiyaan hujii dansaa dalagaa jirtan jabaadha waan gaarii dalagaa jirtan kiyyaa sanyii keessattuu gujjaab waan dansaa daleede ammaan tana ani wanniin ajaa'iba na ta'e tokko maali ta duraan dura hagam takka mootummaan kun kijiba irratti akka ijaarame soba irratti akka ijaarame hagam takka akka miidiyaa sodaatu keessa kutee Facebook live manu asirra haasoo nu tanaahu nama sodaatu miidiyaan kun dhugaan isin hima. Maaliif arraan tana isin viidiyoo iccitiisan oggaa dabarsitan daqiiqaa 3 waan geessu orgaanikii osoo hin tuttuqamin akkuma deema kanniisa gaagura keessaa muranitti haaroo namoonni sobanni jiran yaa ni sobaman namni ka sobamu bashbash nama osoo beekuu rafu nama osoo beekuu osoo dhagahuu rafu kaasuun nama dhibti ha dhugaa argummoo osoo ati itti nimne dhugaa sana argee aboo wanni deemaa jirtu tun soba wanni nin ijatiyyaan argaa jiru tun waan naafillee saba kiyyaafillee maatii kiyyaan taane ganama jala dhaabbata jechuudha. Kanaaf arraanta namni suutaan harfaa bu'a warri ganamaan lakkii sirni kun hin ta'u jee harki tokko lolee jira harki taqabbaleleen ganamaan harfaa jalaa bu'ee jira namicha kana paartii biltsiginnaa ifiin jettee dhufte tana jalaa bu'ee jira namni harfaa nuti ganamaan harfaa jalaa buune ganamaan gaafa siidaa minilik agarreessan uu jennee jechuudha siidaa minilikiif erga siidaa minilikiif siidaa Haayila Sillaasee agarre akka nama baaree qabutti iyyine maaliif jennaan namni dhugaadhaan federaalizimitti amanu namni sabaaf sablammootatti amanu fincaan Oromoo qulqulluun waan akkasiin godhu siidaa minilik man dhaabne foormulaan biraan jiru tana agarree ganamaan uu jennee gurra lama qabannee iyyinee jalaa dhaabbanne jechuudha. Arraga keelloo miidiyaan sagalee muumicha ministeera Abiyoot Kaasahuun yookaan Zinaabu yookaan Abiy Ahmed kajettaniin erga walgahii hatattamaa godhatan booda walgahii hatattamaa boodatti haasawa inni godhee baase jechuudha. Warri dhugaa ta'uu namni ragaa nuu bahe biiroo muumicha ministeeraati jechuudha. Osoo wanni kun sobate daqiiqa osoo sa'aa takkan guunne akkamitti hatattamaan deebisaa kan nuun danda'ame takka gaafii. Yoo keelloo miidiyaa ganda keessaa ta'e yoo miidiyaa xiqqaa ta'e yoo hoomaan taate yoo kijiba dabarsu taate biiroo muumicha ministeera kagoo maal gochuuf deebisaa kanna that's my question. Lammaffaa sagaleen takka yoo bakka adda addarraa walitti kukkutanii fidaniiti akka nafa barani kijiba sagalee walitti kukkutamte hin jirtu kun directly wooma Abiy dubbate wooma Zinaabuun dubbate jechuudha. Directly wooma takka maaliif jennaan sagaleen ati arraan tana yoo galma kana keessatti haasoytee fi sagaleen ati ala dhaabbattee haasoytee fi sagaleen ati ji'a dabartee haasoytee fi sagaleen ana ammaan isinitti haasawaa jiru kuni yoo laayiviin ana madura waraabee hunda waliif fidanii keessaa kukkutanii akka nababbaruu feetanii never matching godhu abadan matching godhu jechuudha. Isaan akkuma warra nuti we are in 21st century isinin jennee galgala ganama isinitti himaa jira. Teknooloojiin ummata keenya shawwaduu hin dandeessan. Kijibaan ummata keenya shawwaduu hin dandeessan. Iccitiin inni hafuura darbaa oggaa haasa'u sirriitti qulqulluu lafa teessi jechuudha. Nama hirriiba jiru nama yoo dhodhoytan hin kaafne dhugaa nama akkasiisan sossobuu dandeessan. Nuti immoo nu sossobuu hin dandeessan. Barana qabsoo tana rabbiin wal qabee jira. Biltsiginnaa Rabbii fi Ameerikaa wal qabdee jirti barana. Rabbii fi Ameerikaa fi Europe Union fi ummata jajjabaadha wal qabdee jirti. Aboo dhaabbadhu lolli ati deemanii jirtu kana koronaa kana gubbarratti yoo ati amma lola goote biitiin dandamattu dhaabbadhu naannoo jee jechuudha. Namtichi karoora isaa waggaa 10 kana ana malee namni tokko hin bulchuu jee jechuudha. Waggaa 10 kana ana malee namni bulchuun jiru erga walgahii fixatanii beekadha. Ummata biltsiginnaa guutuu walitti qabatee erga marii hatan booda አንድ ፋውል አደገኛ ነው እንጂ አንድ ፋውልን ጢቆ ተክ ጊዜ ኩባ ሚላ ተበተን ፈተን ማኑ ጥቁ ፈደ ዋምቤ ፋውልን ጢቆ ተክ ፊልማተ ገሄ ከነረቲ እዱ አደገኛ ዳጂ አብዮ ካሳውን ኒቤኸ ኢንሳ ከይሰ ደለጉቱ ሪሃገም ተክ ሚዲያን ሰሙ ኡመታ ገረገቹን ሰሙ ኡመታ ጅጅሩን ሀገም ተክ ዲባ አከ ኒጎዱ አከ ኡመኒ ሲፊን ቢተምን አከ ጎዱ ኒቤኻጆ ኪጂባ ኡመታ ከነ ቀባጆ ሚዲያን ይሶዳታ خناب أرانتنا ميلا وان إني وليك أباتي وري إني هايو جئ أو بي إنن وان إسين دكتورة جتة الجلاجة ما فيدو وان إسين على خنا هايو أبلود في جاني خاك أبو تافا هايو أبلود دكتور أبلود في جاني خاك تنا خاك أنا فا أرخيسة دي ماني هاجي ماري جاني دافلا الفا في دتنا وبليزخي خوني دوا بلش إجنان هجم تكن أورومو خيسانا ما كتب ديفي
hashar bashar qofa akka wali gurrachaa jirtu ragaa fi bahaa jira jechuudha. Hagam takka paartiin kun akka du'e nama biyya alaa waan jaan dhabanii hayyu abaluun Ameerikaan qoqqobbiin isiin jetti sirrii miti jee. Daablaan namni sadii asirra taa'ee isa laalu, kanam shan taa'ee isa laalu, gizee gadi namni tokkoftiin taa'ee isa laalu. Isa fiddeetti miicoon bareedduun sun OBN irra teessee maaluma abboo gaazexeenyoonni OBN kun hin dhiisanii dalagaa dhiisanii keessa yaani. Hayyu abaluun biyya akkanaa taa'ee akkana je'ee Ameerikaan qoqqobbii haayuu si dogoggora jee hayyu abaluun. Eenyu hayyu abaluun? Kun Oromoo keessaa nama barate tokko dhabu, nama hayyuu namni sammuu qabu, namni sammuu ofiitii jiraatu, namni angullaa qabu isaaniif akkam bitamu nama dhabnaan namni gaafa nama dhabe maal jaan jecha garuu urguzii agabaan hin jenne namni gaafa rakkate taa ulfa qabduu fuudhan jenne. Kanaaf arra isaan hashar bashar ala kanaa walii galfatanii hayyu abalu Dr. Abaluu jinni jaan kan meelaa waan isaan naanneeffatan du'a. Kanaaf arraan tana keelloo miidiyaan hujii dansaa dalaydan hujii akka leencaa dalaydaniif galata guddaa qabdan Oromoo fi sabaaf sablammoota Itoophiyaa san guutuu bira dhugaa kana waan baaftaniif jechuudha. Amma Abiyyi Ahmad saatan taa'een na laala, tana kan taa'een na laala maqaa jijjiiratee bloog na godhees taa'ee dongora taa'een na laala. They know that ni beekan hagam takka miidiyaan akka dhiibbaa irra godhu sirriitti beekan. Osoo miidiyaan dhiibbaa godhuu baate maali wanni lafarra isaan batachee biiroo ministeeraa kaanii kaadiree maali wanni deebisaa isin kannisiisu. Waan takka bari yoo kijiba taate irraa ustaa bara gaafa uste namni nuu atiin wanni too waan kijiba taateefi deebisaa itti kannini. Jowaar Mahammad yaadattani takka ati yoo waan abbaan fedhee dubbate deebisaan kan waan dhugaa waan dubbatuuf. Namni waan dhugaa dubbatu hashar bashar yoo taate dubbii takkaaf deebisan kan cal jeetumatti dhiise ni tuffata. Isaan hin tuffatan gaa wanni isaan wali guurratan hashar bashar jonfol akka Dr. Ittaanaa Iddoo tana baan amma akka dheeraa sun eenyu maqaan isaa pirezidaantii Oromiyaa kan jonfola jennu nuti jonfol jennaa isaan jonfola jaa warri Wallaggaati jonfola san dheeraa san warri akka jonfola kanaaf akka tana kaafaa jira. Warra arraan tana biyya saamutti gatta'an arra tana kanfan abbaa qabeenyaa awwadaa keessatti qarshii miliyoona lamarraa fudhatanii Jaafar Alifaa tana kanfan. Miliyoona lamarraa fudhatanii mana hidhaa naqan abbaa qabeenyaa awwadaa keessatti amma qaashanii jiru. Ummata keenya saamuu gatta'an ummanni beeloftuun ala kana agarta abbootiin garaa jechuudha. Warra biyya adda ciru, warra ganda adda ciru, warra kutaan nama adda ciru, jonfolaa fi jonfol wali guurrateeti. Oromoo keessaa nama dhabe hashar bashar maqaa doktora irra kaa'ee hayyu abaluu jechaani. Ummata keenya wanni gochuu fedhan danda'u ni jira. Keelloon OMN ni jira, keelloo jira. Kush miidiyaa fa'aa jira. Eessaan danda'a information nama kanaaf information waan gaariidha addunyaa tana irratti. Hagam takka information kun mootummaa abbaa irree nama ta'uu deemuu fi abbootiin irree wanni isaan addunyaa tana irratti sodaatan yoo jiraate miidiyaa tana jala muraa beeka. Mallasoo amma dubbate jira ani wanni na sodaachisoo jiraate miidiyaadha jee jira amma dur. Arraan tana qarshii miliyoona 10 gannaqee waan fedhe godhee if dhaggeeffachuudhaaf he didn't work for him. Satellite guutuu anaatu haabii isinirraa kafala jeen hin dalaineef. Kanaaf arraan tana Rabbi galanni haa gahu dhugaa warri arraan argin guyyaan isin agartanii jiru. Nuti isin sossobuun jan feetan argaa feetan dhiisa. Namni bilisiginnaa ta'e haraama duraanu. Bilisiginnaan haraama. Bilisiginnaan barboo nama haa caalu garaa jabaattee bar. Laala angoo waggaa 10 jee namichi kun nama haa caalu ajjeesisee Jawaar fa'aa mana hidhaa naqee bar. Ilma Oromoo ta'e bilisiginnaa jala deemu takka abbaa garaati takka jonfol yookaan jonfolaadha. Takka tayyuusa jechuun nama Rabbiin sammuu keessan kaayin jechuudha. Takka rakkattuu qoonqoof ala kanaa galte qofa. Rakkattuu asitti fuuristaampiin garaa guutuu dadhabdee biyya galtee biddeena nama saamuu galte. Biddeena qoonqoo nama qabu galte tun. Kana qofa namni bilisiginnaa jala ta'u yeroo tanatti.